Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota FM oduu har'aaf qopheeffanne qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Dhaabbanni Googil Afaan Oromoo afaan Televiziyoonaan hojii eegalchiisuudhaaf dhaabbatichi hojjetaa jiru keessaa iddoo ta'uu isaa beeksise. Paarkiin yaadannoo Artiist Haacaaluu Hundeessaa jedhamuun Finfinneetti waggaa tokko dura eebbifame guyyaa kaleessaa moggaasa Paarkii Afrikaa jedhamutti jijjiirame. Guutuu Oromiyaa keessatti dararaan uummataa akkuma itti fufeetti jira. Kooriyaan kaabaa diinagdee dandamachiisuu irratti xiyyeeffadha jette. Oduu isin nageessuun kan isin waliin turu an Jibriil Muhammadii. Amma oduu bal'inaan. Afaan Oromoo afaan hojii Googil ta'uuf jedhame. Dhaabbanni Googil Afaan Oromoo afaanota 25 hojii eegalchiisuuf dhaabbaticha hojjetaa jiru keessaa tokko ta'uu beeksise. Dhaabbanni guddaan addunyaa kanaa Googil ibsa baaseen afaanota dabalataa 25 jalqaba bara haarawaa kanaa hojii jalqabsiisuuf xumurarra jiraachuu beeksise. Guutuu gabaasa kanaa Aminaa Muhammad akkitti aanutti isiniif dhiyeessiti. Afaan Oromoo afaanota hojii Googil ta'uuf jedhame. Afaan Oromoo afaanota 25 hojii eegalchiisuuf dhaabbatichi hojjechaa jiru ta'uu dhaabbanni Googil beeksise. Dhaabbanni guddichi addunyaa kanaa Googil ibsa baaseen afaanota dabalataa 25 jalqaba bara haaraa kanatti hojii jalqabsiisuuf xumurarra jiraachuu beeksisee jira. Afaanonni kunneen sadarkaa beetaa tiraansleeshin irra gahuu ibsi dhaabbatichaa eereera. Akka waliigalaatti afaanota 126tu hiikamaa jira kan jedhu ibsichi dhaabbatichaa. Afaan Oromoo afaanota jalqaba bara 2022 hojii eegalan keessatti tarreeffamee jira. Carraan kun guddina afaan keenyatiif shoora olaanaa qabaachuu bira dabree afaanichi qo'annoo saayinsii fi teekinooloojii keessatti hirmaachuuf carraa akka argatu gochuun ilmaan Oromoo xiiqin hojjechuu akka qaban ogeessa ICT obbo Abdiisaa Baancaa beeksisanii jiru. Afaan Oromoo afaanota gurguddoo addunyaa 109tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf jechootni Ingilish miliyoona 1 fi isaa ol afaan Oromootti yoo hiikamanidha kan jedhan obbo Abdiisaan. Kana milkeessuuf namni jechaa fi hima afaan Ingilish gara afaan Oromootti hiikuu danda'u kamuu irratti hirmaachuu ni danda'a. Kanaaf immoo dhaabbanni Googil haala mijeessee jira jedhanii jiru. Itti dabaluun obbo Abdiisaan akka jedhanitti afaan Oromoo tarree afaanota gurguddatanii hiriirsuun hojii namoota muraasatii miti yookaan kan dhaabbata tokkooti miti. Dhimmichi nama afaan kana haasa'u hundaa ilaallata. Kanaafuu ni dandeenya yoo ta'e hiikaa isaa irratti hirmaachuu hin dandeenye yoo ta'e kanneen hiikaman gulaaluu irratti hirmaachuu kanas hin dandeenye yoo ta'e xiqqaatu waamicha akkanaa miidiyaalee hawaasaa fayyadamnu irratti qooduun nurraa jiraata jedhanii jiru. Obbo Abdiisaa Baancaa ogeessa ICT yeroo ammaa keessumaa afaan Oromoo afaan addunyaa gochuuf hojjetaa jiran yoo ta'u gama afaan kana afaan Googilii gochuu keessatti shoora olaanaa nama taphataa jiranidha. Itti dabaluunis obbo Abdiisaan namoonni Googil afaan Oromootti hiikaa jirtan jechoota naannoo keessanii osoo hin taane akka mana barumsaatti barannetti hiika yoo isinitti ulfaata ta'e iskiip tuqaa bira darbaa jechuun dhaamanii jiraniiru. Paarkiin yaadannoo Artiist Haacaaluu Hundeessaaf jedhamuun Finfinneetti waggaa tokko dura eebbifame guyyaa kaleessaa moggaasa Paarkii Afrikaa jedhamutti jijjiirame. Artiist Haacaaluu Hundeessaa erga wareegamee waggaa tokko ol ta'us yaadannoo isaa ilaalchisuudhaan waadaa gama mootummaatiin yeroo sana seename hedduun osoo hin raawwatamin har'a gahee jira. Guutuu gabaasa kanaa akkitti aanutti isiniif dhiyeessina. Paarkiin yaadannoo Artiist Haacaaluu Hundeessaaf jedhamuun Finfinneetti waggaa tokko dura eebbifame guyyaa kaleessaa moggaasa Paarkii Afrikaa jedhamutti jijjiirame. Artiist Haacaaluu Hundeessaa erga wareegamee waggaa tokko ol ta'us yaadannoo isaa ilaalchisuudhaan waadaan gama mootummaatiin yeroo sana seename hedduun osoo hin raawwatamin har'a gahee jira. Waadaan yaadannoo Artiist Haacaaluu Hundeessaa ilaalchisuudhaan yeroo sana seename keessaa gurguddoon ijaarsi siidaa warqii irraa tolfamee fi ijaarsi siidaa magaalaa keessatti mul'atu akkasumas maqaan dhaabbilee misoomaa adda addaa moggaasuun ture. Kantiibaan magaalaa Finfinnee duraanii kan ta'e Injiinar Taakkalaa Uumaa siidaa yaadannoo guddaa ijaarsisuuf akkuma waadaa seeneen paarkii guddicha Finfinnee naannoo hoteela Heeltan maqaa paarkii Haacaaluu Hundeessaa jedhamuun moggaasisuun sirna eebba paarkichaa irratti maatiin Artiist Haacaaluu Hundeessaa affeeramuun paarkicha ifatti eebbisiisee ture.
Paarkiin Haacaaluu Hundeessaa kun naannoo Irreessa Hora Finfinnee fi Hoteela Heeltan gidduutti gama baha biiftuun ammoo Ministeera Haajaa Alaa fuulduratti kan argamudha. Bara bulchiinsa Dargii keessa bakki paarkiin kanaa siidaa Leeniin kan ofirraa qabu yoo ta'u, dhufaatii Dargii boodammoo siidaan Leenii irraa buqqifamee amma yeroo paarkiin Haacaaluu jedhamee moggaafamutti qabiyyeen lafichaa daangeffamuun marfama magariisa ta'een waggoota hedduuf taa'aa kan turedha. Paarkiin bal'aan maqaa artistii Haacaaluu Hundeessatiin moggaafamee ture kun bakka lamatti kan hiramu yoo ta'u, fuuldura Hoteela Heeltan irraa eegalee amma fiixee masara mootummaa kan amma paarkii Andinnat jedhamee moggaafamee bira ga'utti lafa magariisa daawwannaa fi bashannanaaf banaa ta'u, fuuldura Hoteela Heeltanii amma addabaabaayii Bataskaana Istikfaanositti ammoo bakka ijaarsa siidaa artistii Haacaaluu Hundeessaaf akka ta'utti miidiyaaleen mootummaatiin gabaafamaa ture. Injiinar Taakkalaa Uumaa fi maatiin artistii Haacaaluu Hundeessaa bakka argamanitti paarkiin Haacaaluu Hundeessaa ji'a adoolessaa bara 2020 keessa kan eebbifame yoo ta'u, yeroo sanatti maatiin artistii Haacaaluu Hundeessaa sagantaa eebba paarkichaa irratti argamuun haasaa taasisuun isaanii ni yaadatama. Kaabinoonni Bilxiginnaa yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaaf siidaa ijaarsisuuf jechuun uummata irraa birrii miliyoona 200 ol ta'u walitti qabuun isaanii kan yaadatamudha. Haa ta'u malee hanga ammaatti gama mootummaatiin siidaan artistii Haacaaluu Hundeessaaf dhaabbate tokkolleen hin jiru. Eebba albama artistii Haacaaluu Hundeessaa sadaffaa mata dureen isaa maal mallisaa jedhu ilaalchisuudhaan siidaan dhagarraa tolfame saaqamuuf ture kan artistii Haacaaluu hin madaalledha jechuudhaan komii uummatarraa wanti itti ka'eef adda citee ture. Yaadannoowwan muraasa maqaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin namoota dhuunfaa fi dhaabbilee adda addaatiin ijaaraman ammoo bakka garaagaraatti diigamaa jiru. Magaalaa Ambootti masaraan mootummaa durii gola hambaa artistii Haacaaluu Hundeessaa jedhamuun moggaafamuun dhagaan bu'uuraa kaa'amee ji'a darbe keessa ibiddaan gubameera. Yuunivarsiitii Ambootti sababa kaampaasiin tokko maqaa isaatiin moggaafameef akkasumas siidaan dhagarraa artistii Haacaaluu Hundeessaaf ijaarsifame jecha Pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo yeroo sanaa Dr. Taaddasaa Qanaa aangorraa ari'aniiru. Yeroo ammaa kana ammoo paarkiin guddichi paarkii Haacaaluu Hundeessaa jedhamuun Finfinneetti bu'uureffamee ture maqaan isaa jijjiiramuudhaan paarkii Afrikaa jedhamee eebbifamee jira. Torban darbee ajjeecha artistii Haacaaluu Hundeessaatiin kan shakkamte Laamroot Kamaal manni murtii bilisaan isii baasuunis ni yaadatama. Guutuu Oromiyaa keessatti dararaan uummataa akkuma itti fufeetti jira. Magaalaa Duukam, Bishooftuu fi Galaan keessatti uummataa fi hojjettoota warshaa garaagaraa irratti mindaan isaanii fedha isaanii maletti mootummaa Bilxiginnaatiin nurraa ciramaa jira jechuun jiraattonni naannawa sanii OFM itti himanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa Rabbirraa galchuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Guutuu Oromiyaa keessatti dararamuun uummataa akkuma itti fufeetti jira. Magaalaa Duukam, Bishooftuu fi Galaan keessatti jiraattonni dararamaa hamaa keessa jiraachuu maddeen Oromiyaa Freedom Media obeeffateetti jira. Mootummaan Bilxiginnaa maqaa raayyaa ittisa biyyaaf jedhuun uummata irraa qarshii sassaabutti argama. Akka jiraataan kun dubbatutti hojjettoota warshaa garaagaraa irraa mindaa isaanii fedhii malee qarshii 300 hanga 400 irraa saamaa jira jechuun OFM itti himan. Kana malees namni saamicha kana mormu yoo jiraate maqaa daabboo itti moggaasuun ati shaneedha ilaalcha shanee qabda jechuun akka gara mana hidhaatti dirqiin fudhatamaa akka jiru jiraattonni kun dubbatu. Dabalataanis magaalota kanneen keessatti namoota Wallaggaa, Amboo, Jalduu, Gindabaratii fi Salaalee irraa dhufan gaafii tokko malee hidhaa jiru jechuun jiraataan kun dubbata. Mootummaan Bilxiginnaa uummata irratti dararaa baay'ee geggeessaatuma jira. Akkuma beekamu naannoon jirrutti keessattuu magaalaa Duukamii, Bishooftuu, Galaan ifaa irratti uummata raayyaa ittisa biyyaa fi jechuudhaan maallaqa uummata irraa guursiisutti jiranii. Kana malees hojjettoota warshaa
mindaa isaanii irraa fedhii malee qarshii 300 hanga 400 irraa fuudhuudhaan mootummaan kun saamicha garaagaraa gaggeessaa jira. Akkuma beekamu mootummaan kun waan inni jedhe yoo didan maqaa shanee namatti baasuudhaan shororkeessaa shanee hordofta jechuudhaan maqaa garaagaraa nama baasuudhaan uummata karaa hidhatti guuraa jira. Kana malees namoota naannoo Amboo, Jalduu, Gindabaratti, Salaalee faarraa dhufanii shakkiidhaan gaafii tokko malee mana hidhatti akka guuraa jiranillee haalli uummanni keessa jiru baay'ee sodaachisaa akka ta'e hubachuu dandeenyeerra. Jiraataan kun akka himutti magaalaa Duukaam keessatti namoota xaafii haamuuf Jalduu irraa dhufan namoota ani beeku ji'oota 2 gaafii tokko malee hidhanii dararuun guyyaa 18 ji'a afuraffaa bara 2014 akka lakkoofsa Habashaatti gadhiisanii akka jiran himuudhaan manaa bahanii deemuun yaaddoo guddaa akka itti ta'ee jiru Oromiyaa Freedom Miidiyaatti himaniitii jiru. Oduu kenna biyya alaatiin Kooriyaan kaabaa diinagdee dandamachiisuu irratti xiyyeeffadha jette. Guutuu gabaasa kanaa Gadaa Walaabuu akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Bulchaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong Un kan gabbisa meeshaalee waraanaa niikularaan addunyaaf yaaddoo ta'an bara kana xiyyeeffannoon isaanii dhimma diinagdee ta'uu ibsan. Biyyattiin sababa kufaatii diinagdee wal'aansoo jireenyaa hamaa keessa seenteetti. Erga aangoo qabatanii waggaa 10 kan goote Kim Jong Un xumura walga'ii paartii isaanii irratti diinagdeen xiyyeeffannaa isaanii ijoo ta'uu ibsan. Kooriyaan kaabaa sodaa weerara koronaa vaayirasii irraa kan ka'e daangaa isii cufachuun hanqinni nyaataa akka lammiilee isii mudatu godheera. Bulchaan Kooriyaa kaabaa kun haasaa isaanii keessatti biyyoota akka masaanutti ilaalan Kooriyaa kibbaa fi USA kallattiin maqaa waamanii hin eerre. Garuu hojii misoomaa irratti xiyyeeffachuun jireenya lammiilee isaaniif fooyyessuun hojii dursa kennanii hojjetan ta'uu irra deddeebiin ibsanii. Hoogganaan dhimma meeshaalee waraanaa niikularaan addunyaatti mataa jabaatan kun humna ittisa isaanii jabeessuu irratti akka hojjetanis ibsanii jiru. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OFM oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin waliin ture an Jibriil Muhammadii ogeessi kaameraa fi teeknikaa Muhammad na wajjin ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii.